السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هركفوني أكم جرتن جالتمتوني ilmaan Oromoo bakka jirtanitti salaamtaan tiyya oowwituun salaamtaan jaalalaa tan nagayaa tan badhaadhina ta ulfina tan barakaatii fi ta rahmataa isinirra haa geessu isiniin jecha insha Allah arra viidiyoo gabaabaa guyyaa arraa kana keessatti dhimma gabaabaa ariifachiisaa ta'e tokko mari'anna. dhimmi duraa kan irratti wal mari'annu dhimma aangoo wal harkaa fuudhiinsa aangoo ka Oromoon sirna gadaa keessatti qabaachuu turte san maaliif dhaabbolee siyaasaa Oromoo tan amma maqaa Oromootiin addunyaarra sossohu jiran keessatti hin argamne waan jedhuufi hanga yoomiiti dhaabni ummata Oromoo hogganna jedhu ABO yookaan kan shanee jedhamee komatamu kun aangoo akka sirna gadaatitti sirna abbootii gadaatitti wal harkaa fuudhee namni hundi carraa waan san hoogganuu harkataa fi akkasuma ABO takkaanuu shanee maaltu dhimma baqataa Oromoo keessa isaan naqe. Dhaabni kun dhaaba siyaasaati moo dhaaba siyaasaa hoogganu moo dhaaba baqataa hoogganu? waan jahuu waan takka insha Allah irra walii bahuu yaalla. hedduu akkana wajjin turtaniin isin afeera baga nagayaan dhuftan jaalatamtoonni keenya hundinuu. durarratti guutuun ilmaan ummata Oromoo guyyootii dabarsine lamaan kana keessa hawaasni keenya badhaadhinaa fi gammachuu walii labsaa jira. gammachuun isaan walii labsaa jiran san dhaabbanni qorannoo fi qo'annoo addunyaa UNESCO kan jedhamu sirna gadaa sirna ittiin bulmaata gadaa Oromoon waggootii hedduuf qabaachaa turte san galmee seenaa isaaniitti irratti galmeessanii approve godhanii seenaan kun hambaan kun akka hafee yaadatamu waan jahuu godhuu isaaniitiin ummanni Oromoo baga gammadanii ammallee aadaan teenyaa fi sirna gadaa malee sirnoota hedduu naannawaa Oromiyaa keessatti aadaa Oromiyaa keessatti haala ittiin bulmaata Oromoo keessatti sirnoota hedduu kan addunyaan irraa barattee itti wal bulchitu kan fakkeenya namaa ta'an waan Oromoon qabduuf jecha ammallee tokko taanee waan san addunyatti beeksisne akka addunyaan hambaalee seenaa kan Oromiyaa fi Oromoon qabdu kana baranii nuu galmeessan godhuun gahee dargaggootaatii gahee hayyootaatii fi walumaa galatti gahee ilmaan Oromoo guutuu irra jirtu. kanaafuu hambaalee seenaa keenya bakkoota qorannoo fi qo'annoo Oromoon qabduu fi akkasuma bakkoota daawwannoo fi daawwii kan Oromiyaa keessa jiran hunda kunuunsinee hambaa seenaa addunyaatitti haa beeksisnu. namni waan san irratti hojjetu dhaabbanni aadaa fi turizimii kan hundaawee jiruu fi kan ummanni Oromoo qabu xiyyeeffannoo guddoo godhe wanni san akka addunyaan kaayyoo teenyaa fi aadaa teenyaa duudhaa teenyaa afaan keenyaa fi haala ittiin bulmaata ilmaan Oromoo beekaniif jecha waan kun osoo jabaatee itti fufe jechuun tasanii achitti irraa baha. guyyaa irraa wanti irraa haasoynu dhaabni Oromoo guddichi ABO jedhamu kan yeroo ammaa shanee jedhamee komatamu jiru kuni haala sirna gadaatiin yoo walitti dhufnee ilaalle Oromoon sirni gadaa kan amma addunyaan beeytee fi galmeessite kana keessatti sirna kana keessatti wal harkaa fuudhiinsa aangoo waggoota 8 akkaataa umriitiin ga'eessarraa ka'ee hanga dulloominaatitti umrii jirtu keessa dabballee irraa eegalee ga'eessa kutee qeerroo kutee qeerritti kutee hedduu haala wal duraa duuba umriitiin aangoon Oromoo akkasiin addaan ummataaf adda addaatitti dabarfamaa turte yeroo sirna gadaatiin Oromoon buluu turte keessatti wanni na fakkaatu dhaabbanni keenya ABO takkaan shanee jedhamu kunis sirna gadaa waan wallaalannatti hin fakkaatu yoo jaalala aangoo qabaatanii namnummaan tokko waggaa 30 waggaa 40 waggaa 20 maal siyaasa Oromoo tana anumaatu hooggana jehee itti cichee qabatee taa'es yoo siyaasaan tun kara deemtu hin beeyne yoo siyaasaan tun furmaata dhabde silaa yeroo garigarii hooggana jijjiiranii laalanii
akka maqaa abaa'oon dur qabaachaa turte guddaa san hin dhabne godhuun furmaata warroottii siyaasaa taha. Nuti ijoolleen xixiqqoon maaliif waan akkanaatirraa haasofnaa hin beeku. Silaa dhimmi kun kayaachisuu qabu hooggantoota abaa'oo kanneen biyya keessaa fi biyyoota garagaraa keessa faca'anii keessaafuu biyya Eertiraa ta'an isaan ilaalchisa. Maaliif jennaan aadaan Oromoo, safuun Oromoo, kabajaan Oromummaa, seerri ittiin bulmaata Oromoo wanti hundinuu jiruu fi jireenya keenya daily life teenya keessaa baduu hin qabdu jechuu jirti qeeroon yeroo ammaatitti. San maalirraa mirkaneessuu dandeenya? Yeroo dhaaba tokko hoogganaan isaa waggoota 25 ol waggoota 30 taa'ee anas si hooggana dhaaba kara deemu istirateejiin hin beekamne propagandaan siyaasaa isaa hin beekamne dhaaba ilmaan Oromoo kan faayidaa mul'isutti hin jirre yoo ta'u baroota 2008, 2006, 2005 yeroo fincilli qeeroo yeroo duraa balaqqisee biyya keessaa ka'e sanirraa hanga ammaa eegalame mooraa waraana Oromoo tan biyya Eertiraa keessa jirtu keessatti garaagarummaa hamman hin jedhamnetu uumame. Garaagarummaa saniif osoo hoogganni jabaan jiraate garaagarummaa san if jalatti qabee silaa hooggana jabaa, hooggana cimaa, hooggana sabrii qabu, hooggana beekumsa gahaa, hooggana siyaasaa jabduu horda hoogganamu osoo ta'e yeroo bara 2008 san probleema achitti uumamte qabsoo waraana Oromoo keessatti adda bahiinsinii fi adda qoqqoodamiinsi uumame san silaa hooggansi san jabina qabaate istirateejiin isaa gaarii taate yeruma san furmaata itti kannee biraa dabaruu danda'a na fakkaata. Rakkinni wal harkaa fuudhiinsi aangoo yoo hin jiraanne yoo isaan beekanii namoota gahee qabu, namoota dandeettii waan sanii qabu, namoota siyaasaa tana gara duuru fuulduraatitti tarkaanfachiisuu danda'utti dabarsanii hin kennine is still problem. Waan kana solve godhuuf maali? Korri sabaa eessa jira? Gumiin sabaa eessa jira? Gizee wal dhufan harkuma walii baasanii akka paarlaamaa Itoophiyaa walii harka dhawanii harafuus rafee adda deemudhamoo dhugumatti haalli ilmaan Oromoo itti jiran nu yaachisee oduu dharaa nama hangana ajjeesnee nama hangana lafa darbinee naannawa hangana qabanne jechaa ooluu osoo hin taane dhuguma ruutiirraa bu'uurarraa problemni jiru san solve godhamee takkaan rakkinni jiru san furmaata argatee maaliif hooggansi abaa'oo kun hin jijjiiramne? Hangam takka uummanni abaa'oof harka dhahuu ture osoo na hin dhalatiniif eegaan dhaladhellee maqaan abaa'oon itti yaamamu jirtu yeroo tanaa maal fakkaata? Shanee jechuun maali? Maaliif akkanatti sabni isaan balaaleeffata? Maaliif akkanatti jibbaman? Namni kun yoo kan uummata Oromooti hoogganu jira taate yaada qeerroon biyya keessaa qabu, yaada uummanni biyyoota alaa jiran qabuu fi kan yeroo hunda ka'ee deemu jiru kana hubannoo keessa galchuudhaan jijjiiramni hoogganaa dhufuu qaba. Korri sabaa taa'amee furmaata akkanaa irra kannuu qaban. Gumiin sabaa taa'amtee rakkinoota akkanaa kanaaf furmaata garagaraa kannuutu irra jira. Waggaa 40, waggaa 30 it's shame. Sirna gadaa Oromoo keessa hin jiru. Nuti Oromoon yoo hangam jallannellee sirna gadaa keessa buuxaallee karaa barbaanne hin seennu. Kanaafuu ergaan tiyya gabaabduun hoogganni abaa'oo yookaan shanee jedhamuun yeroo ammaa komatamu jiru isin komachuu osoo hin taane ergaa jaallummaa, ergaa Oromummaati taniin annat dhageemtee arra dubbachuu fadhe osoo please dandeeyamtee hoogganni waggaa 40 taa'e waggaa 50 hawaasa dhiiga xuuxu jiru kun jijjiiramee nama dandeettii qabu, nama qabsoo uummata Oromoo tana fuulduratti tarkaanfachiisuu danda'utti kannamee jijjiiramni mooraa waraana Oromoo keessatti dhufe jechuu hawwii guddoo qabnurraa dubbachuu jirra. Maaliif jennaan rakkinni uumame san handle hin taane, problemni san solve hin taane, rakkinni san hin furamne 2008 irraa eegalame wanti achirraa uumamu hundi akka Oromoon dhaaboota siyaasaa ka gandaan jaaramu, ka naannawaan jaaramu, ka lagaan jaaramu,
kanneen adda addaatiif saaxil taatu godhu jira. Osoo hoogganni san jabaatee achitti paawara sheer walii godhuun jiraattee wal dhagayuun jiraattee jaalalti ka jidduu jiraatu taate dhaabonni siyaasaa kan yeroo yeroorraa maqaan isaanii qabachuun nutti ulfaatu ka maqaan isaanii jajjabaatii fi ka maqaan isaanii lallaafaan hundi hin uumaman ture. Hooggana jabaa ummanni Oromoo dhabu, mooraan waraana Oromoo jeeqamu, hooggansi aangoorra hanga ifii fadhu takka umrii isaa guutuu taa'utu probleema kanaaf sababa ta'e. Rakkina kanaaf ka sababa ta'e wantoota kana yoomi ka hoogganni jijjiirame ummanni Oromoo mataa wal jala qabate akkuma dur abaa olellisu ture, akkuma dur shanee faarsu ture sani faarsa. Yoo ka dalagaan hin jiraanne taate wanti namni taa'ee harka sii dha'uuf hin jirtu. Yeroon tataa'anii harka namaa dhawanii miti. Yeroon ka fiigu jala yeroo fiiganii kaanee kan nuti fiigee nu dura qote itti dhaqqabnu malee yeroo teenyee seenaalee dabartee fi seenaalee waggoota 50 arra dura dalaguu turtaniin kireedita namaa kan namuu miti. Kanaafuu shaneen illeen yoo gaara teessee kan kireedita eeggattu taate kireedita san dura teestiilee jiran takka takka dabruun egzaama jiru dabruun faayinaalaaf geenii aangoo sheer godhanii karaa adda addaatiin wantoota akkanaa kana hunda furmaata itti kennuun dirqama waan ta'eef jecha waan kana godhanii eegas booda qabsoo Oromoo haa tarkaanfachiisanii. Hoogganni jiru yoo dadhabina qabaate haa jijjiiramu. Walitti dhufanii mari'achuun maaliif hin taane? Biyyoota alaa keessa qofatti miti. Mooraa waraana Oromoo keessa gumiin sabaa maalirra jirti? Korri sabaa maalirra jira? Furmaata akkamii kennu jiran? Uummata Oromootiif labsiin baasu jiran maali? Uummanni Oromoo hangana du'ee hangana takka miidhamee qeeruun hangana sossootee akka dhaaba siyaasaa tokkootti gara jiranii callisanii rimanii taa'uun tunuu ergaa diinummaa takkaanuu itti dhagayamummaa uummata Oromoo irra jiru itti dhagayamuu dhabu fiilingii san dhabuu isaaniitti kan nan mul'atu. Yeroo qeeroon biyya keessaa akkanatti daaraa taatutti yeroo ololli adda addaa maqaa isaaniitiin addunyaarra bittannaa'u kana wanti maaliif cal ja'anii ta'an yoo ka problem hin qabaanne taate miidiyaan bilaash kunoo anu akkanumatti Facebook ifitti as qabee haasa'u jira. Daawit Ibsaa taate ka itti aanu taate waraana Oromoo taate hooggantoota isaanii kan biyyoota alaa jiru taate Facebook qaalaa'emoo interneetaatu isini qaalaa'emoo. What's the problem? Interneta qaalaa'e maybe fundii ni qabdan ummanni Oromoo yoomu takkaa xiisha isaanii isinirraa gogee hin beeku maallaqa isini kannu jiran biyya Arabaa keessa biyya alaa keessa shanee ja'anii hooggana ja'anii waboo ja'anii maallaqni ni guurrama maallaqoota sanii maa interneta babbareedaa naqattanii addunyuma qabsuma oofamu jirtu tanaahuu karaa isin itti deemtu ummataaf furmaata tokko maal afan keenya. Maaliif mul'achuurra rakkina qaba? Siyaasaan Oromoo akkanumatti rimanii goduma jalatti ta'oofamtu tana maal jechuudha? What kind of politics is this? Yeah? Tanaafu I don't want to be emotional and waan hin jechuu barbaadu hoogganni sirna gadaa Oromoo faalleessuu hin qabu. Hoogganni waggaa 50 nurra taa'uu hin qabu. Hoogganni kun jijjiiramee qabsoon waraana Oromoo tajirtu mooraan waraana Oromoo qulqullooytee tan ummata Oromoo tahuu qabdii yaada jahu ibsachuu fadha. Please yoo dandeessan jaalattoota shanee ummatoota meembara isaanii tahan kanneen miseensa isaanii tahanii fi hoogganatti illee viidiyoon kun please akka naa dabru na gargaara. Maaliif jennaan dhaamsa obbolummaa, dhaamsa sabummaa, dhaamsa Oromummaatii fi Oromiyaati wanni kun. Kanaafuu hoogganni waggaa 50 taa'ee umrii nurra lakkaawwachuu miti. Please yoo waraana gahaa hin qabaanne ummata Oromootitti lallabatee waraana adda addaa akka isaaniif hundeessan godhu yoo maalleeyyiin jiran sillattuu iyyuu jiranii yeroo hundi namni isaanirraa maallaqa qusate hin jiru. Maalleeyyiin san istirateejii adda addaatiif bahee karaa adda addaatiin siyaasaan tun fuuldura deemuun yoo shaneen amma if bartee abaa'oon amma if bartee qabsoo Oromoo ta'amma akkanatti oowwite tanatti hin fayyadamne yoo amma ka'anii if jaaranii biyya teenya seenanii qabsoo godhuu dadhaban wallahi alazim yeruma takkaahu dhufanii haaluma kamiin qabsoo ummaan Oromootu deeggaru tahanii isaanii this is manama nama fakkaata. Kanaafuu hoogganni jijjiiramuu qaba.
hoogganni jijjiiramuu qaba, hoogganni jijjiiramuu qaba. Sirni gadaa Oromoo seeraan buluun irra jiraachuu qabdi. Sirni gadaa Oromoo mooraa waraana Oromoo keessa gaggeeffamuu qaba. Addunyaan nu beekte approve nu goote isaanu itti buluu qaban addunyaa qofaa miti. Please laalame filannoo Ameerikaa tana pirezidaantiin tokko hanga fedhe gaarii ta'u hanga fedhe badaa ta'u tarmiilee lamaan takka waggaa 4 yoo lammaffaa filame waggaa 8 kan bulchu ta'a. Waggoota 8 san keessaa yoo jannata illee kan uummata fuudhee galchu taate aangoo sanirra taa'uun hin jirtu. Sirna dimokiraasii jechuun kan Oromoon yoo ammaan osoo aduun nagayaa sirna dimokiraasii waliin barsiisne sirna gadaa Oromoo ka addunyaaf fakkeenya ta'u ka qabaachuu turre san yoo nuti itti dalaguu baanne who's gonna be responsible for this issue? Eenyutu itti gaafatamummaa tana fudhatee sirna kana addunyaan nu dabarsee addunyaan nu dhageessisuu danda'a? Kanaafuu please namni baratee fi namni Oromoo hoogganna jahu dhimma kana itti yaadee akka malaa haa godhu. Dhimma hoogganarra turuu kana aangoorra turuu kana tanaan keessaa baana please nama jaalattoota isaanii hooggantoota isaanii miseensota isaanii hundattuu naaf dabarsa. Maaliif wal gorfanna walirratti bobba'uu hin taane erga diinummaa erga obbolummaa walii dabarsina. Kanaafuu hoogganni waggaa 50 aangoorra taa'uu qabu. Sammuu namaa ni deemti, dullumaa dhufa, ritaayimentii dhufa. Yoo dullooman dhaqanii waraana Oromootiif du'aayii godhuunis waanuma jirtu. Yoo dullooman du'aayii godhuun ritaayimentii bahanii xurataa nyaachuun waanuma jirtu. Please yoo kani umriin isin kuttee siyaasaa Oromoo hara qabbanaatii fi waan biraatti jijjiiruu feetan taate nama dargaggeessa ga'eessa siyaasaa beeku kan istirateejii waraanaa beeku Oromoo nama bashbashi qabdi. Maali namni tokko aangoo waggaa 30 waggaa 40 harka qabatee taa'uun please wanti kun nurraa haa jijjiiramtu yaada kiyya. Ta'itti aantummoo yaanni guddaan yeroo ammaa tana keessatti mooraan baqattoota Oromoo tan biyyoota garagaraa keessa jirtu wanti isiin ittiin jeeqamu jirtu sababa hooggana ABO'tii fi shanee ja'amuun haala miseensota biyyoota garagaraa irra heddummeeffachuu jechuutiin gidee mooraa baqattoota Oromoo keessa seenanii keezii ilmaan Oromootirra rakkoon dhuftuu fi yeroo sababa isaaniitiin baqattoonni Oromoo bakka 100 meeqatti wal baasee yoo community keessa seenanii gamtaa hawaasa baqattoota keessa seenanii yeroo rakkinni adda addaa hawaasa irra gahuutu uumamu jira. Dhimmi yeroo dhihoo as Kaayiroo keessa deemus dhimma hooggana kanaan wal qabatu. Hoogganoonni kun harka guddaa keessa akka qaban namuutiifuu ifa gala namuu ni beeka. Please problemni kun osoo mooraan baqattoota Oromoo dhimmuma baqattummaa qofa ooftee gara dandeenii qabsoo Oromootiif tinnisuun osuma jiraatu garuu fookasni guddaan hoogganni communitylee Oromootii fi kanneen adda addaa osoo waa'uma baqataa gargaaruu, baqataa kunuunsuu, baqataaf afaan tahuu, baqataaf gargaarsa guddaa tahuu irratti xiyyeeffatanii yaada jahuun qaba. Maaliif jennaan yeroo ammaa biyya Masrii communitylee jirtu keessatti keessaafuu dhimma kana yeroo kanaatitti kan komatamu jiru. Obbo Yaazoon illee kalee gizee haasa'u dhimma namni mooraa waraana Oromoo isa gaafateen jiru yeroo hedduu irra deddeebi'ee waan mooraa waraana Oromoo jee haasa'e dhimmi baqataa Oromootii fi kan mooraa waraana Oromoo mooraa qabsoo Oromoo hara itti wal qabatuun hin qabu. I don't think that. Sigaltee namni fadhe mooraa waraana Oromootitti laaqamuu barbaadu garuma san dhaqee biyya Eertiraa bakka waraanni Oromoo jirutti dhaqee itti makama malee baqattummaaf biyya ta'anii carraa biyya sadaffaa keessa eeggatan tana keessatti achitti hundaawanii takkaanuu jabaatanii waraana achirraa labsuu hin danda'an. Kanaafuu maali ABO'n takkaanuu shaneen communitylee hawaasaa keessa harka naqattee hawaasa duydaa fi garaa walitti godhuun dhaabbileen siyaasaa kaayyoon isaanii tana baqataa Oromoo bakka isaan jiranitti keezii Oromoo dhiibbaa itti tahanii keezii Oromootirra rakkoo fiduudha. Keezii Oromootirra dhiibbaa tahanii hawwanii fi daa'ima barahaa fi saharaa tana keessatti dhumee daaraa tahuu jiru kanatti sababa tahanii uummata kana gadigalummaa keessa naquudha. Please wanti amma godhamaa jirtu ergaan tiyya gara caayaa tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Masriitti achi deebiti. Yoo dhuguma wanti amma jechuu jiru kun dhugaa ta'ee
kaayyoon caayaan ganama ilmaan dargaggeessi walitti dhufanii dhiiga isaanii buusanii rakkina meeqa arkanii hanga ammatillee rakkina irratti arkaa jiran kun kaayyoo dhaaba abaa'ootii miti takkaanuu dhaaba shaneetii miti hawaasa baqattummaati dhaabbata baqattummaati malee dhaabbata siyaasaatii miti caayaan tokkummaa baqattoota Oromoo fookasni sii guddoon baqataaf gargaarsa tahuu baqataaf advookasii godhuu baqataaf rakkina isaanii afaan tahanii rakkinoota san karaa adda addaatiin furuudha malee achirraa dhimma siyaasaa dhaabbilee siyaasaatiin walitti makamanii dhimma siyaasaa oofachuu miti. Yoo namni tokko meembara abaa'oo hin taane dirqama hin qabu namni tokko abbaa fedhe hordofuu danda'a. Kafadheetu abaa'oo jalatti miseensa ta'ee jiraata. Kafadhe kawaa'oo jalatti miseensa ta'ee jiraata. Dhaabbilee siyaasaa Oromoon qabdu jalatti kafadhe ka abbaan fedhe gara na baasa jee itti amane dhaqee meembara taha. Maali yoo meembara abaa'oo takkaanuu shanee taatanii jaaramtanii qeeroo taatan malee caayaa keessatti filamuu fi filuu hin dandeessan dhimmi jiru kun yoo dhugaa ta'u taate please yeroo gabaabdutti caayaan tokkummaa uummata Oromoo kaayyoo ganama lafaa kaanee fi caayaan san hundeeffamte osoo karaarraa hin baane dhimma siyaasaa oofuu dhiisanii karaa itti baqataan gargaaramee furmaata harkaturratti xiyyeeffatanii harka wal qabatanii namoota keezii uummata Oromoo fuulduratti oofuu danda'aniin warreen afaan garagaraa dubbataniin warreen sooshaal warkara adda addaatiin walitti dhufanii furmaata yoo hin arkanne haalli amma Oromoo kaayiroo jidduutti deemsisu jiru gara lubbuu wal baasuutti waan deemaa jiraniif dhiigni ilmaan Oromoo biyya san keessatti hangana ol akka bu'u hin barbaannu. Madaan obboleeyyan keenya kan baharaan dhumanii kabara'aa keessatti dallaalaan qaleen isaanii guuramtee kamaquun isaanii gorra'amtee kabeelaa fi dheebuun barahaa san keessatti du'eewuu nurraa hin baane. Tanaafuu nuti ilmaan Oromoo akka ilmaan Oromootitti fuula walitti deebinee yeroo mataa wal oowwisnu keessa hin jirru yeroo akka wasaasaatitti jiru tana karaa qabnee waliin oofnu keessa jira. Kanaafuu dhaabni Oromoon qabu dhaabni guddaan ABO jedhamu kashanee jedhamu san please osoo harka keessan hawaasa baqattummaa keessaa baafattanii miseensota keessan haruma beeytaniin haruma dandeettii istirateejii ekspiriyeensii waggoota 40 olii waan qabdaniif jecha hawaasa baqattootaa shorarkeessuu osoo hin taane mooraa baqattoota Oromoo diina harka kaayuu osoo hin taane osoo wanni sallaalamee furmaanni tokko godhameef hin jaa hoggantoonni yeroo amma caayaa tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Masrii hogganu jirtanis osoo dhimmi kun laalamee rakkinni amma ka'u jiru kun furmaata arkate jechuun barbaada. Kanaafuu miseensummaa fi miseensa caayaa ta'uu fi miseensa shanee takkaanuu ABO ta'uu wanti walitti fidu hin jiru. Namni baqattummaaf biyya san dhufa malee kan yaadee yeruma ganamaatiinuu mooraa waraana Oromootitti makamuu barbaade haruma Suudaaniin kara Eertiraa dhaqee biyya sanitti waraana makame waraanaa wajjin qabsoo gaggeessuu ni danda'a. Namni itti amanee qabsoo Oromootittiin makama jee. Kanaafuu uummanni dhufe kun qabsoo Oromootitti makamuu osoo hin tahin lubbuu isaanii diina jalaa baraaranii lubbuu isaanii jiraachisuuf biyya sanitti baqatanii taa'u jiran. Kanaafuu ABO'n yoo harka keessaa qabaatte shaneen yoo harka keessaa qabaatte hawaasa baqattoota Oromoo jidduu haa baatu mooraan baqataa Oromoo haa hundooytu haa tokkomtu. Garuu rakkinni guddaan yoo kan siyaasaan isaanii isaan yaachistu ta'e mooraa waraana Oromoo tan if biraa qaban san haa kunuunsanii hoggansi haa jijjiiramu aangoon namatti haa adda addaatiif sheer haa taatu namni hawaasni keessatti if haa laalu liidarshiippiin haa baratamtu namni ge'eessi itti dhufee waan san manguddoo dulloomte harkaa fuudhee qabsoo uummata Oromoo tana kara fuulduraattiin haa deemu. Garuu fookasni keessan guddaan akkamitti waraana Oromoo jabeessinaadha malee akkamitti mooraa baqattoota Oromoo jenna kana osoo keessaa baatan please waan gaariidha. Baqattummaa fi waraanummaa waan walitti isaan fiduu hin qabdu. Kanaafuu baqattoonnis biizinasa isaanii ka baqattummaa haa ooffatanii waraanni keenyaas jabaatee diina dura dhaabbatee biyya teenya nu haa bilisoomsu. Haruma hundaanuu rabbiin karaa hundaan warra if beekee if baree tokko tahee alagaa dura dhaabbatee biyya ofii Oromiyaa fi Oromoo bilisoomsu rabbiin nu haa godhu jecha
namni viidiyoo kiyya kana dhageessan hundinuu sa'aa 100 haasa'uu hin barbaadu. Yooniin dogongorellee dhiifama naa godhaa na of kolchaa isiniin jecha. Viidiyoo kana please akka namoota miseensota abaa'oo ta'an miseensota shanee ta'an jaalattoota isaanii kan addunyaarra jiran bira naa dabarsanii hoggansa isaanii birallee naa geessu maqaa rabbiitii fi maqaa oromummaatiin isin gaafadha. Obboleeyyan kiyya bakka jirtanitti nageenyi rabbii fayyaan jaalaltii isin bira haa jiraattu. Carraa gaarii qabaadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.